Tole, hundumti keessaniyyuu akkan jirtu nu gaageessanii ani maqaan koo Gammachiisaa kan jedhama. Barnoota kiiboordii yookiin muuziqaa isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Haa ta'u namoonni maatii kanaa fi haaraa taatan subscribe gochuun maatii ta'a. Akkuma kanallee viidiyoo kana jaallattanii laayikii godha. Yaada qabaattanii koomentarra naaf kaasanii nan jira. Akkuma kanallee hiriyoota keessaniif linkii kana sheerii godhaa isiniin nan jira. Hiriyoota keessanillee invite godhaa akka isaanii YouTube chaanalii kana daawwatanii fi turtiin yeroo isin ilaaltan illee mucaawarri barbaachisaa waan ta'eef viidiyoo kana daawwatiin godhiini karaa YouTube seenaatii daawwadhaan isiniin jira. Kallattii gara barnoota keenyatti gaafa gallu mata dureen keenya waa'ee kiiboordiidha. Kiiboordiin maal akka ta'e seensuma isaarra kaana. Kiiboordiin meeshaa muuziqaa ammayyaa ta'ee sagaleewwan garaagaraa qindeessuu fi akkuma kanallee sagalee qindeessuudhaaf kan nu gargaarudha. Walumaa gala sagalee qindeessuuf kan nu gargaaru. Sagaleen kunis faarfannaa ta'uu danda'a, faaruu garaagaraa ta'uu danda'a. Waan kamiif itti fayyadamuu dandeenya jechuudha kiiboordiin. Waan kamiif nu fayyada. Irra caalmaa garuu kan kiiboordii fayyadamnu faaruufidha. Faarfannaadhaaf sagalee yookaan weedduu fa'aadha. Weedduu walaloo garaagaraaf illee nu fayyaduu danda'a. Haa ta'u baay'inaan kan itti fayyadamnu sagalee weedduufidha jechuudha. Weedduu kan faarfannaadha kan itti gargaaramnu. Kiiboordiin kun egaa furtuuwwan garaagaraa fi opereeshinii garaagaraa ofirraa qaba. Kiiboordiin opereeshinii garaagaraa ofirraa qaba. Garuu gosa isaan irratti hundaa'anii akkaataan opereeshinii isaanii garaagaradha. Haa ta'u garuu kiiboordii kamirratti opereeshiniin garaagara haa ta'u malee furtuuwwan akkaataan ittiin qindaa'anii jiranii gosuma tokkodha. Bitaarraa gara mirgaatti sagaleen furdaadhaa hanga qal'aatti adeemaa jechuudha. Furdaa giddu galeessa qal'aa akkasi. Kana jechuun sagaleen kiiboordiirra bifa iskeeliidha jechuudha. Iskeelii qaba. Qal'aa furdaa giddu galeessa warra jennu kana jechuudha. Kanaaf kiiboordiirra furtuuwwan jiranii furtuu gosa lamadha. Furtuu adii fi gurraacha jedhamu. Ingiliffaanii white key and black key kan jennudha. Furtuuwwan kun gosa lamadha jechuudha. Furtuuwwan warri gurraachi baay'inaan sagalee tokko lamaffaadhaan nu dabalu. Sagalee tokko lamaffaadhaan nu dabalu. Furtuu sadiirra sagalee tokko lamaffaadhaan dabalu jechuudha. Furtuuwwan warri adii immoo furtuu gurraacharra sagalee tokko lamaffaadhaan hir'atu jechuudha. Kanaafiyyuu egaa kan akka wal qabatu waa'ee iskeelii ilaaluu dandeenya. Iskeelii jechuun akkatti duraaf duubaan qindaa'anii furdinaaf qilleensa irratti hundaa'anii hiriiranii kan jiran jechuudha. Iskeelonni kun gosa garaagaraadha. Maqaa isaanii yoo kaasne C, D, E, F, G, A, B, C warri jedhaman kun walumaa gala iskeelota jedhamu. Haa ta'uti garuu C, D, E, F, G, A, B, C kan jennu kun kii jedhamu walumaa gala kii jedhamu. Furtuu C, furtuu D, furtuu E, furtuu F, furtuu G, furtuu A, furtuu B. Akkuma kanallee furtuu caasa jennu jechuudha deddeebiidhu. Akka kanattidha. Walumaa gala furtuuwwan kun caasa jalqabaa kun C faristii hanga C sekandiitti kan jiran oktaavii jedhamu. Oktaavii tokko. Baay'inaan kiiboordiin oktaavii irratti hundaa'ee kan inni bitamu. Istiidiyoof gaafa binnu kiiboordiin istiidiyoo gaafa bitamu warri xixiqqaanii oktaavii isaaniitu ilaalama jechuudha. Baay'een oktaavii isaanii irratti hundaa'ee kan inni gatiin isaallee ilaalamu akkasidha. Walumaa gala oktaaviin sagalee 8 kan qabu jechuudha. Oktaavii jechuun 8. Oktaavii jechuun sagalee 8 kan qabu jechuudha.
kiiboordii irratti sagalee sadii kan qabu oktaavii jedhama. Kanaaf oktaaviin qal'inaaf illee furdina irratti hin barbaachisa jechuudha yeroo baay'ee. Maaliif oktaaviiwwan gaafa maayinasii gochaa deemnu furdachaa deemu. Gaafa immoo pilaasii gochaa deemnu immoo qallachaa deemu jechuudha. Gaafa zeeroo kun immoo noormaalii ta'u jechuudha. Oktaaviin akkasii yeroo baay'ee kuni kan irratti barbaachisu keessumaa piyaanoo gaafa taphannu oktaavii keenya arreenji gochuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Iskeelonni kuni gosa garaagaraa jiru. Iskeelonni gosa lamatti kan isaan qoodamani. Meejar iskeelii fi maayinor iskeelii kan jedhamanidha. Meejar iskeelii fi maayinor iskeelii kan jedhaman kuni muuziqaa gosa garaagaraaf nu fayyadu. Fakkeenya fudhanne C meejarii, D maayinariinis jira. Warra kana bal'inaan ilaaluu dandeenya. Waa'ee meejarii fi maayinarii adda baasnee ilaaluu dandeenya. Walumaa gala iskeelonni kuni pentaatonikii fi diyaatonikii jedhamu jechuudha. Walumaa gala meejar iskeelii maayinor iskeelii warra jedhamu sana jalatti jiru iskeelonni pentaatonikii fi diyaatonikii jedhamu. Pentaa jechuun sagalee 5 jechuudha. Diyaa jechuun sagalee 2 jechuudha. Pentaatonikii yeroo baay'ee sagalee 5 kan hojjetamu. Diyaatonikii jechuun immoo sagalee 5 sagalee 2 dabalee sagalee 7 kan hojjetamu jechuudha. Walumaa gala barumsa keenya guyyaa har'aa kan ilaallata. Kutaa nuti iskeelota kana in ilaalla. Iskeelii waan baay'ee barumsa baay'eetu jira waan ta'eef subscribe gochuun dagatinaa. Like, share, comment illee yoo jiraate. Comment illee naaf kaasiniin hin jira. Yeroo taanutti warri mobile application irraa qabdan application keessan keyboard keessan qopheeffatanii warri keyboard qabdan keyboard keessan qopheeffatanii walii wajjin ilaaluu dandeenya. Galatoomaa yeroo gaarii qabaadhaa.